Shamaa hordoftoota chaanaalii Yooniyoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokkoon isiniif deebi'ee dhufee jira. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Yoonaas jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquu, sheerii gochuu fi yaadaaf qeeqayyuu qabaattan koomentii jedhan kaa'uu keessa irraanfatina jechuun barbaada. Egaa asoosama kutaa lamaan dabarsinee jirra. Mata duree isaa jaalla ijaa isa jedhu jechuudha. Kutaa lamaan irrattis yaada baay'ee nama jajjabeessuudhaaf qooda turtanii hordoftoota koo hunda keessaniyyuu isin galateeffadha jechaadha. Har'a kutaa sadaffaa fi isa xumuraatiin deebi'ee isiniif dhufee jira. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isheenis hin naate. Sababni isheen naateefis aarii fuula koo irraa dubbisteetidha. Naasuudhaan ija keessa na ilaalaa jirti. Anis irra deebiidhaan eda doormi keessan fuuldura taa'een si eegaa ture. Doormitti hin gallee eenyu wajjin ala bulteen jedheeni fuula aariitiin gaafadhe. Isheenis maal taate firaa koo, an bakkee hin bullee doormiin bulee naan jette. Taa'umsa isheen irra teessu irraa siiqeen taa'umsa kan biraa irra taa'aa jira. Daree barnootaa jala taa'aa jirra. Isheedha. Eda halkan sa'a lamatti magaalaa bakka bashannanaatti gallee ana maaliif mooraan akka sa'a tokkotti cufamu wallaaltati moon jedheeni. Isheedha. Nan beeka garuu hiriyoota kootu har'a guyyaa jiisii waan ta'eefi sa'aatii lamaatti mooraan cufama naan jedhaniitu na tursiisan naan jette. Ana sa'a lamaan mooratti ol seentaniiree hin jedheeni. Isheedha. Lakki waardiyoonni ol nu galchuu didaniitu bakkee nu dhaaba turanii kan bakkeetti hafe nama baay'eedha. Erga nu dhaabanii nu tursiisaniin booda sa'aatii 4tti balbala nurraa bananiitu ol nu seensisanii naan jette. Ana bilbila maaf cuftee jedheeni. Isheedha. Bilbila koo boorsaa hiriyaa kootii keessa ture. Hundumti keenyayyuu isheen boorsaa waan qabduuf boorsaa ishee keessa bilbila keenya naqnee turre. Achumaanis boorsaa ishee keessatti daganneetu gara doormii keenyatti gallee naan jette. Ana dhugaatii dhugdeettayi. Isheedha. Eeyyen dhugeeraa garuu lama qofan dhugee. Ana hin dhugu naan jettee turteen jedheeni. Isheedha. Firaa koo dhiifamaa. Ani dhuguuf hin yaadne garuu hiriyoota kootu humnaan na dhugsiisan naan jettee. Imimmaan ishee ija isheerra calalaa. Ana sitti aariraa akka salphaatti sittiin araaramu. Eda halkan utuun gubadhuun akkasitti taa'aa bulee jedheeni. Isheedha. Firaa koo dhugaadha bakkee hin bullee na amanii jettee boo'ashee itti gadi dhiiste. Anis waan na gaddisiisteef akkasumaan ammoo waan sobaa jirtu waan natti hin fakkaanneef isheen amanee taa'umsa koo itti butadheen laphee kootti qabee sossobee. Isheenis ani sin jaaladhaa na shakkitee ana hin miidhinnaan jettee. Anis tole isa darbi dagadhu egaa jedheeni laphee kootti qabee sossoboo itti fufee. Imimmaan ishee haxaawwattee ija jaalalaatiin ija kiyya keessa na ilaalti. Yeroo kana onnee kootu afaaniin na bahuuf ka'a. Iji ishee qawwee raayyaan ittisa biyyaa baatu caalaa nama waraanaa. Ija ishee keessa ilaalaa turuu hin dandeenye. Gadi jedheen bilbila koo baasee tuttuquu ka'ee. Natti siiqxeetu mataa kiyya na qaqqabdii na dhungatti. Ammaayyuu natti aartirtamuuf firaa koo naan jettee. Lakki jedheeni. Utuma akkanaan jirru haasawa jaalalaa haasa'utti kaanee. Utuu haasofnus miira keessa seennee bakkee keessa gara bitaa fi mirgaa yommuu ilaallu namni bakkee kana keessa sokkoos homtuu hin jiru. Aduun bahaa jirti. Nutis daree barnootaa jalaa kaanetu gara daree barnootaa keessatti balbala keessaan cufannee ol seennee. Daree barnootaatti ol seennee keessaan cufannee teenyee waan biraa hin yaadinaa. Homaa hin goone akka fedha keessaniiti yoo yaaddanis. Turtii sa'aatii lamaa booda daree barnootaa keessaa baanee
yeroo gadi baanu bakkee keessa bokkaan roobaa jira. Nuti akka bokkaan roobaa jiru hin dhageenye ture. Sababni isaas dareen barnoota nuti keessa taa'aa turre gamoodha. Gamoon sunis isa jalaati yookaan ammoo isa lafa jalaati. Bokkaan roobaa waan jiruuf hanga bokkaan caamutti daree barnootaa jala dhaabbanne. Utuu dhaabbannu namoonni baay'atanii mana jala dhaabbatanii bokkaa dabarsaa jiran ol gubbaa sana dhaabbatanii gadi nu ilaalaa jiru. Ni sodaanne. Sababni sodaa keenyaas namoonni baay'een asii gadi nu ilaalaa jiran sun yeroo nuti daree barnootaa keessaa baanu nu arganiiru. Wanta isaan yaadan sana sodaanneetu ofumaa yaadu malee garuu nuti akka isaan sammuu isaanii keessatti yaadan sanaa miti. Bokkaan roobaa jiru akka qaqqabachuu wayii taanaan deemuuf murteessine. Bokkaan caameeraa garuu tittiifaa jirti. Ija ijoollee sanaa fuuldura deemuun keenya dirqama waan ta'eef isuma keessa deemuu murteessine. Tiinaan tishartii haphii gabaabduu tokko uffattee jirti. Ani jaakeettii uffadhee jalaan ammoo tishartii godhadheeraa. Kanaaf Tiinaa kiyyatti akka hin qorrineef jaakeettii kan koo itti uwwiseen gara doormii isheetti gaggeesse. Gara doormii kootiitti qajeelufanii doormii isaanii fuuldura geenyetu xiqqoo erga doormii isaanii fuuldura dhaabbannee haasofnee booda nagaa walitti dhaabnee anis adda isheerra dhungadhee galtee. Anis gara doormii kootiin qajeelee xiqqoo akkuman daandii doormii kootti geessu qabadhee deemeen bilbilteetu jaakeettii kee dagattii deemtee jettee nama hin dhibu. Akkuma isa fiilmii Habashaa irratti ilaalu ta'ee dhufeen fudhan jedheenii deebi'uufan ka'ee lakkiin dhuftuu torbii kana uffadheetan miiccasiif galcha jettee anis toleen jedheenii qajeelee. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii asoosamni jaalala ijaa jedhu kutaa 3 akkanaan xumuramee jira. Wanta hanga ammaa nu faana taatanii nu hordofaa turtaniif guddaan sin galateeffadha. Hangam viidiyoo biraatiin deebi'ee isiniif dhufutti iddoo jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Nagaan naaf turaa.